Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii gama miidiyaa hawaasaa keessanii nu daawwachaa kan jirtan nagaa keenya kabajaa isinaa qaqqabu jecha egaan har'a kan argamnu godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Leemmaniiti. Akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeessii garaagaraa fi akkasumas misooma qonnaa irratti bu'uureffatee hojjechuu irratti argama. Kanuma sababeeffachuun har'a qonna misooma qamadii kilaasteraan faca'aa jiru irratti hirmaannaa ho'aa taasisaati kan argamu. Egaa hirmaannaa keenya maal fakkaata kan jedhu kanuma isin daawwachiisuuf asitti argamnee jira. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Ramilkaina gaesota Jaffee jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fudhachuun sooraan isaa bara hundee gadi fagoo dameen babal'atee hoggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabbatee ijjiitti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneera. Amana matane dhugaan badhaafamne qabeenya uummataa tokkorraan hir'ifne halkanii fi guyyaa cinaachi nuun ciifne bu'aadhaaf hojjenne dhalasaas guddifne gaanii guddina dargaggoota karra milkaa'ina ga'eessota gaanii guddina dargaggoota karra milkaa'ina ga'eessota. Maqaan kiyya Warqinaa Tafarraatan jedhama. Bulchiinsa aanaa Qarsaa Maallimaati. Guyyaarraa akkuma erga silaa laaltan qonna misooma qamadii wajjin wal qabatee aanaan Qarsaa Maallimaa aanaa misooma kanaan beekamtu. Waliigalatti nuti lafa waliigala qabnu hektaara 59,999 ta'u qabna. Kana keessa hektaarri 36,476 kan ta'u qonnaaf kan oolu jechuudha. Qonna qofaaf kan oolu. Kana keessa immoo akkaataa tarsiimoo mootummaan keenya fideetiin san hojiirra oolchuudhaaf hektaarri 29,500 kan ta'u kilaasteraan qonnaan bulaan ijaaramee sanyii wal fakkaataa xaa'oo wal fakkaataa teekinooloojii wal fakkaataa fayyadamee akka jiruu fi jireenya isaa akkasumas callaa fi callummaan isaa akka guddatuuf deeggarsa ogummaatiin deeggaramee hojii kana hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Guyyaa har'aa akka godina Shawaa Kibba Lixaatti immoo aanaa keenyatti jalqabsiisa sagantaa facaasaa kilaasteraa kun nu biratti taasifamaa kan jiru ta'uu isaati. Kana wajjin wal qabatee akka aanaa keenyatti qonnaan bultoonni aanaa keenyaa bal'inaan hojii qonnaa kanarratti hirmaatanii kan hojjechaa jiran jijjiirama bara baraanis fidaa ta'u kan jiran ta'uu isaati. Jijjiirama qonnaa irratti dhufaa jiru kana qonnaan bultoota leenjisnee kakaasnee dammaqsinee diinagdee qonnaatiin of ijaaruu akka qabanii fi hiyyummaa keessaa bahuu akka qabaniif leenjii garaagaraa kennineefii jirra. Kanarratti mootummaanis sadarkaa jiru deeggarsa adda addaa godhaati kan ture. Waldaaleen dhaabbileen garaagaraattis deeggarsa adda addaa gochaa turanii jiru. Carraa kanaan waldaan caffee hojii gamtaa waliigalaa deeggarsa adda addaa aanaa keenya keessatti gochaati kan ture. Oomisha qonnaan bultoota kanaa gatii fooyya'aadhaan bituudhaan yeroo garaagaraatti qonnaan bultoota kana cinaa dhaabbachaa tureeti kan jiru. Karaa adda addaatiin qonnaan bultoonni kunis ijaaramanii waan isaaniif ta'u akka argachuu qabaniif dargaggoonni qonna irratti hirmaannaa akka godhaniif kakaasuu, dammaqsuu, leenjisuu, hubannoo adda addaa uumuu fi akkasumas immoo hojii qonnaa kanarratti itti madaqanii teekinooloojii adda addaa fudhatanii akka hojjetaniif dargaggoota aanaa keenyaa baay'inaan of jalatti hiriirsisuudhaan hojiin guddaan kanarratti hojjetamaa jiru. Hoogganaan waldaa kanaatis obbo Sanyii Dashuu hojii kanarratti deeggarsa guddaa nu godhanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf ani carraa kanaan galateeffachuun barbaadani. Qonnaan bultoonni aanaa keenyaa xaaranii dadhabanii hojjetanii dadhabbiin isaanii akka lafatti nafneef akkuma waldaa yuuneenii tokkootitti sanii olitti maallaqa isaaniif maluun sanyii isaanii callaa isaanii akka gurgurataniif deeggarsa adda addaa gochaa turaniiti kan jirani. Bara kanas immoo miidiyaan isaanii iddoo kanatti argamee hojii kana laaluudhaaf hojii kana qilleensarra oolchuudhaaf qonnaan bultoota keenyaaf piroomooshinii adda addaa hojjechuudhaaf miidiyaan isaanii asitti kan argamu ta'uu isaati. Bara dhufuus ergaan ani qabu jiraate akkuma bara darbe qonnaan bultoota keenya cinaa dhaabbatan bara kanas qophii qonnaa goone kana facaasa taasifne kana cinaa dhaabbatanii gaafa qonnaan bulaan keenya gumbiidhaan gaatetti gatii fooyya'aadhaan qonnaan bulaan keenya gurguratee waan sanirraa akka bu'aa buufatuu fi hiyyummaa keessaa akka bahu dinagdee isaa akka cimsatuuf cinaa akka dhaabbatan imaanaa jechuun barbaada. Kan galatoomaa. Jaffee walda jabaa sanyiitu ittijee addunyaan dorgomaa diinarra didijee jijjiirama finnee hojiidhaan guddifnaa dhaloota dhokatee ol qabnee mul'ifnaa gaanii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'e.
Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya hirmaannaan keenya har'aa kana fakkaata ture akkuma argaa jirtan qonnaan bultoonni keenya sangaa isaanii qabatanii haala ho'aa ta'een shoora olaanaa kan baachaa jiranii sagantaa keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture guyyaa itti aanu sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii. Hojii gamtaa waliin gala mul'anni kee bu'aa gaarii sabaaf dhala.